Labsiin kenna tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa murteessuun bahe lakkoofsa 219 muraan bara 2011 jalatti duudhaan kenna tajaajila lammummaan uummanni keenya sirna gadaa isaatiin gabbifate fayyadamuun uummanni naannichaa yeroo humna beekumsa ogummaa fi qabeenya qabu naannoo fi biyya isaatiif qabu akka dabalu ilaalcha abbaa biyyummaa isaa akka gofatuu fi ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaa akka baatu taasifamaa tureera. Kanaanis bu'aan qabatamaan argamee jira. Magaalaa Adamaa keessatti manneen barnoota dhuunfaa hojii fi baruu barsiisuu hojjetaa jiran keessa manni barumsaa Keebar isa tokko yoo ta'u manni barumsichaa hojiin kenna tajaajila lammummaan barattoota maatii harka qalleeyyii fi ijoollee isaanii fi bilisaan barsiisaa jiraachuu maatii barattootaa irraa odeeffanne. Kaffaltii irratti gimmaashan kafalee barsiisaa ture. Maaliif haala jiru wajjin wal qabatee kafalee barsiisuu waan natti ulfaateef gargaarsa gaafadheen ture. Gimmaashaniin barsiifadha. Dhugumatti baay'ee namatti tolanii dhaabbata baay'ee namaaf yaadudha. Nama rakkatee akkasitti ana qofa osoo hin taane namni biroollee rakkatanii kan akka koo gargaarsa gaafatanii ijoollee barsiifatan ni jiru. Aantummaa uummata isaatiif qabu ibsan akka kiyyatti jechuudha. Kanaafuu osoo manneen barnoota biraallee haala kanaan kan gargaaran ta'e namoonni baay'een keessattuu barsiifachuu dadhabeetiin barattoonni daandii irratti hafan jiru. Mucaan koon Moonaa Mahammad jedhama. Mana barumsaa kana keessatti barachaa ture. Baay'ee gargaarsa naa gochaa turanii, baay'ee yaa ulfaatanii, baay'ee yaa galatoomanii. Keebar jechuun mana barumsaa keenya. Manni barumsaa Keebar oolmaa guddaa nuuf ooleera kan jedhan maatiin barataa dhaabbileen biroos muuxannoo akka irraa qooddatan kan dubbatanii. Dhugumatti baay'ee galateeffachuun barbaada. Oolmaa guddaa naa oole. Ijoollee koo na barsiisaniira. Yeroo rakkadhetti na gargaaraniira. Sababa kanaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Kan biraallee immoo akkanatti harka qalleeyyii barattoota gargaaranii gaariidha jedheetan yaada kooti. Barattoonni mana barumsaatiin barataa jiranis barnoota isaanii haala gaariin hordofaa jiraachuudha kan kaasani. Haalli baruuf barsiisuu gaariidha. Yeroo boqonnaa kennaa qo'achuudhaan fi waan nu hin galiin barsiisota gaafachuudhaan baruu fi barsiisuu keenya akkasitti dabarsaa ture. Manni barumsaa kiyya haala gaariin na barsiisaa ture. Obbo Abdul Jawad Ahmad walitti qabaa boordii mana barumsichaa yoo ta'an hojii tajaajila lammummaan ijoollee maatii harka qalleeyyii 40 ol ta'anii fi tajaajila barnootaa bilisaa kennaa jirraa jedhu. Ijoollee maatii harka qalleeyyii ta'an bara hundaa simannee barsiifnaa jechuudha. Isa kana ka bilisa parsantii 100 bilisa gooneetiin barsiisaa jirru bara hundaa yoo xinnaate ijoollee 20 hanga olaanaan ijoollee 40 hanga ammaas simanneetiin barsiisaa jira. Hojii tajaajila lammummaan gama barnootaan jiruu fi hawaasa keenya bira jiraachuu agarsiisuu fi manni barumsichaa hojii tajaajila lammummaan barnootaan qulqullina qabu hawaasa keenya biraan ga'uufis ni hojjetaa jedhu. Xiyyeeffannaan keenya guddaan hawaasa tajaajiluudha. Dhaloota dhufuuf seenaa kennee deemuudha. Dhaloota itti aanuuf bu'aa buusunaa. Seenaa hawaasaaf dabarsinaa. Dhaloonni nu dhaalu sun immoo karaa bu'aa qabeessa ta'een karaa biyyattii sana gara fuulduratti oofuu danda'uun biqilee guddachuu qaba. Hojiin tajaajila lammummaa mana barumsaa Keebar keessatti taasifamaa jiru hojii kallattii mootummaan kaa'ameedha kan jedhan sadarkaa itti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaatti gorsaa biirichaa kan ta'an obbo Aliyyi Umari. Hojiin tola ooltummaa as keessa mul'atu kun kallattii mootummaa keenyaati. Mootummaan keenya mootummaa namarratti xiyyeeffate namoomaaf dursi kennamee akka hojjetamu malli badhaadhinaa malli biyyi keenya hordofaa jirtu isa mul'isa. Kanaaf isuma hordofuudhaan gara fuulduraallee wanni nuti irratti xiyyeeffannu isa jechuudha. Nama ijaaru, sammuu namaa ijaaru, iddoo rakkoonni hawaasummaa ciccimaan jirutti hanga ta'e bira geenye gargaaru. Hojii tajaajila lammummaa hojjetamaa tureen bu'aan gurguddoon seektara barnootaa keessatti argamaa kan jiru yoo ta'u hojii kenna tajaajila lammummaan manneen barnoota bu'uura boruu 18,000 olii ijaaramu itti aanaa hoogganaa biiroo maallaqaa fi itti gaafataman damee tajaajila lammummaa Oromiyaa Dr. Muhammad Nasir Abbaa Jamaal kan himani. Hojiin barnoota irratti hojjetamu bu'aa guddaa fidee jira. Bu'uura boruu 18,000 tajaajila lammummaadhaan hojjetame. Kun baajata mootummaatiin haa hojjennu utuu jennee waggaa 10 hanga 15 dura fudhata. Baajatni mootummaa murtaa'aadha. Bu'uura boruu qofa irratti haa hojjinu birrii hamma kana naannoo biliyoona 90 ol ta'a. Kun ituu shallagnee jechuudha. Birrii biliyoona 90 baasnee baajata mootummaa irraa ituu bu'uura boruu qofa ijaarre bu'uura piroojeektii kan biraa hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf barnoota irratti daree dabalataa ijaaramee jira.